Mate. Akka butuune dha. Mungkin dulu dirah, kabajam tota. Kabajam tota. Maal jaatu? La isin jaarsa kiyyaa gati biree yaade. Hamde den kau. Taa. Abjuun koo raawwate milkiin koo siin tole. Dhahaan darabatames nan kaasne mogolee. Yaa shamar ka fuunee hordoftoonni Saarum Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa nageenya koo kan jaalalaa fi kabaja isiniif baay'eetu jecha deebineeti jirra. Akkam nagaadha? Anis nagaadha. Gargar fagaachuudhaaf immoo haaluma hojiiti malee waan biraaf miti isiniin jedha. Egaa maal qabattee dhuftee kanneen jettaniif jechuudha. Kanan isiniif qabadhee dhufee jechuudha. Odoo ituutu jechuudha. Zarur sagaroo akkasidha Oromoo yeroo ammaa jechuudha. Barcuma ulfinaa abbaatu of jalatti eega yookiin immoo abbaatu dhaabbata. Akkasumas kan salphinaa abbaatu qopheeffata jedha Oromoo yeroo ammaa jechuudha. Kanaafi kanan isiniif dhufee fi egaa akkuma isin beektan toora social mediaattis ta'e akkasumallee taappeellee irrattis kan argamtanii akkuma kanallee nuti biratti yeroo hedduu kan isin beektanii Haajiif Caaltuun abbaa manaaf haadha manaa turan jechuudha. Yeroo dheeraatiif viidiyoowwan hedduu hojjetamaa kan turee fi akkasumallee hedduu isaanii kan beektanidha jechuudha. Amma garuu waan raajiif yookiis immoo waan dinqiidhaan isinitti himuu jedha. Innis maal yoo jettanii dhuguma Caaltuun dhufteetti warreen jedhanii fi akkasumallee soba piraankiidha waan jedhamu garuu dhugaan jirtu garuu lafa jira jechuudha. Dhugichis maal akka ta'e walumaan ilaalla. Waan hedduu Egaa akkuma isin argitan jechuudha obboleettiin keenya Caaltuun gara Yemenitti deebiteeti kan isheen jirtu. Egaa haaluma tokkonis akkasumallee waliigaltee Haajii wajjin wal qabatu wajjin kan isheen gara biyyaa galte yeroo jalqabaa akkuma viidiyoon argine dhugaa fi diiteelii gara keessa jiru garuu nuti waan beeknu hin qabne jechuudha. Asirratti namoonni hedduun maaliif deebitee otoo argitu wantoota garaagaraa koomentiiwwan fofakkataa akkasumallee kanneen arrabsoos ta'e kanneen gammadan jiru jechuudha. Osoon gara yaada kootiin darbin jechuudha. Wanta isin himuu qabu jechuudha. Anama viidiyoo kana hojjetaa jira jechuudha. Maaliif akkan hojjedhe garuu ana duwwaatu beeka jechuudha. Kanaafiyyuu akkasumallee viidiyoo argine nuti jireenyi nama akkasii badaadhaa fokkataadha jechuuni akkasumallee haajiin hin ta'u haajiin nama akkasiiti Caaltuun nama akkasiiti jechuuni dogoggora guddaati jechuudha. Haqa isaa garuu abboota sana yookiin immoo namoota hojjetan yookiin namoota godhan sanatu beeka jechuudha. Tole gara yaada kootti yoon isiniif darbe jechuudha. Waan isaan hojjetan jechuudha hedduu nama boonsa. Akkasumallee Saayidoo fi akkasuma Abdiillee jechuudha hojii boonsaati. Waan barnoota qabu, waan nama barsiisu, akkasumallee jiruu fi jireenya hawaasaa keessatti waan yeroo hedduu jirudha jechuudha kan isaanii hojjetanii jiru jechuudha. Kanaafuu kanan isin jechuu barbaade jechuudha. Gara Yemenitti kan deebisee akkuma viidiyoora nuti ilaalaa turree fi akkasumallee akkuma isaan dubbatanii jiran jechuudha. Gara Yemenitti kan deebisee Abdii fi Saayidoodha jechuudha. Caaltuu yeroo duraa isheen gara Duubaa hin deemaa kan isheen jetteetti viidiyoo jette jechuudha. Amma garuu isheen Yemenin seentee akkasumallee gara abbaa manaa isheetti deebiteetti kan isheen jirtu jechuudha. Egaa akkuma isin beektan Haajii yeroo hedduu dubartoota hedduu fuudhuutiin kan beekamu akkasumallee kanas hin fuudha sanallee hin isaa kanallee akkuma kanallee amala isaa akkuma isin social media irratti beektanidha. Garuu amala dhugaa sana yookiis nuti argine sana qabaachuu dhiisuun mala jechuudha. Asirratti of eeggannoon barbaachisaadha. Innaa egaa gara Yemenitti deebitee akkasumallee namoonni akkam akka gammadanii fi akkasumallee akkamitti akka ishee simatan hedduu kan nama boonsudha. Fayyoon immoo maal taati laata? Sababiin isaa isheen amma haadha manaa Haajiiti. Garuu haati manaa haati hangafaa haati barcuma ganamaa deebitee dhufteetti. Kanaafiyyuu akkam taati maal deebii fayyoonoo maal jedha? Murre. Silaa faayo. Maate. Amma gaafatte jira keessatti. Akka butuune dha. Mungkin dulu dirah, kabajam tota. Kabajam tota. Maal jaatu? La isin jaarsa kiyyaa gati biree yaade sitti himnee jira. Waa hedduu sitti himnee jira. Waa hedduu si wajjin haasofnee ni beektatin. Jaarsi kiyya jettee qabattee deemaa jirti. Hamde den kau. Taa.
Rakkoon. Imraanuu fa'aa itti balleesse nyaatu madiin qabdu. Egaa akkuma isin argitan jechuudha fayyoon lafa laalteeti kan isheen jirtu jechuudha. Akkuma jalqaba irratti isiniif mammaaksa Oromoo tokko isiniif fudhadhe jechuudha. Yeroo tokko hireedhas ta'uu danda'a waan akkasii nama mudachuu danda'a jechuudha. Maaliif beektu sitti fakkaatee caaltuullee aarteetu jechuudha. Hin dubbisu kan jette dhumarra garuu wal dubbisaniitu jiru jechuudha. Dubbichi dubbii araaratiin dhumu salphaatti jechuudha. Dabalatee filannoo lama qabu jechuudha. Jalqabayyuu akka amantiitti yookiis immoo akka amantii musliimaatti haadha manaa hanga afurittis ni eeyyamama jechuudha. Seera isaa yookiin immoo shariyaa isaa yoo guutti argamte yookiin immoo waan inni si ajaju yoo guuta ta'edha jechuudha. Amma obboleettiin keenya kunis yoo waliin jiraachuu masaan wajjin jiraachuu barbaade jiraachuu dandeessi. Garuu caaltuutiin abbaa manaa kootii naadhiisi jechuu hin dandeessu. Sababiin isaa caaltuun kan hangafaati waan ta'eef jechuudha. Kanaaf filannoo isheen qabdu yookiin waliin jiraachuu yookiin immoo gara akka isa ajajeetti yookiin immoo akka filannoo isheeti jechuudha. Kanaaf maal isin jechuu barbaade waan yeroo tokko nuti dogoggora nuti uumnu jira jechuudha. Yeroo waan namni tokko qabe yookiis immoo waan namni tokko godhe nuti immoo deebnee dugda isaa duubaa yoo namni sun biraa deebee dhaqneetu shaakalla yookiin dhaqneetu tuqna dhaqneetu hojjenna jechuudha. Yookiin immoo dhaqnee waan sana keessatti ofii keenya argamna jechuudha. Yeroo abbaan waan sana deebee dhufu garuu qaaniitiin mataa nama buusa jechuudha. Maaliif yoo ta'e kun amma shamarran keenyaaf hedduudhaafi barnoota guddaadha. Amma ijoollee yeroo darbe Dubaay keessatti irratti warreeban ni jiru jechuudha. Maaliif kan reekee ganama siif taa'e namni kamuun dhabu jechuudha. Namni kamiyyuu yoo ofiisaa didee hafeerraa kan hafe dhala namaa ta'e addunyaa kanarratti namni yeroo malee hafu hin jiru jechuudha. Yoo ofiisaa fedha isaa mataa isaatiin qarafe jechuudha. Malee jalqaba immoo jechuudha. Dhiira ofii barbaade osoo hin taane dhiira nama barbaadudha. Akkasuma immoo abbaa manaas ta'e hiriyyaa namaas ta'e akkasumallee kan nama biraa ta'e tokko deemnee jala deemnee soquu deemnee jala deemnee gara ofiitti naannessuun balaa guddaatii qaba jechuudha. Akkuma ijoolleen eengaddaa billaate wal walaan jechuudha. Kunillee qaaniitiin nama laalchisa jechuudha. Sababiin isaa isheen biyya galtee bakka kana booddeettee haajitti deebitee fayyoon haajii jiraachuun ishee gaafa caaltuun dhuftu immoo laha buusa. Maaliif hangafa waan ta'eef hankooti jettee itti falmuu hin dandeessu amma namni kun. Sababiin isaa maaliif yoo jettanii jalqaba jechuudha. Osoo garuu lammata ta'eeti falmachuu ni dandeessu turte. Amma garuu falmachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanarraa qoosaafis ta'e xabaaf ilaalina barnoota guddaa isiniif ta'a jechuudha. Keessattuu hawaasni keenya yeroo ammaa kanas ta'e shamarranis ta'e abbootiin ta'e biyya keessas ta'e biyya alaatti mudannoowwan hedduun kun kumaatama hedduutu jira jechuudha. Nuti namoota muraasa argine malee jechuudha. Mudannoo kana kan qaban namoota hedduutu gara sooshaal miidiyaatti kan hin baane hedduun isaanii akka jiru jechuudha. Karaa gabaabaatiin kana hojjetanii nu agarsiisuun isaayyuu barnoota guddaadha jechuudha. Kanaaf irraa baradhaa irraa hubadhaa isin jechuu barbaada. Baga gammadde haajiin isin jechuu barbaada. Akkasumallee caaltuullee baga mana kee ganamaatti deebite dursa galaatti kanan galateeffadhu immoo Saayidoo fi akkasumallee abdii waan barnoota qabu nu dabarsuu keessaniif hedduu ulfaadha. Akkasumallee warroonni caaltuutii mattaa'is galatooman isin jedha. Caaltuu Yemenitti deebite haajijjiin wal argite akkasumallee fayyoon illee jechuudha caaltuu argiteeti jirte jechuudha. Kana isin jechuu barbaada hanga ammatti kan isin wajjin ture. Saaroon intartimentii irraa yaadaaf komii yoo qabaattan barreessuu hin dagatiina.